تيتي قرآن تيتي وانا ركيتي ناسين قرآن الرجل أنا لا هذا القرآن يجار تامي أنا شوفي راما إيه أجندة برانو دوفي قرآن نوشوفي أجندة سمالية سبنا ربي يجن برسيس بدوفته أو سكبات أو سكبات جلته فربادة هفرس قافين سيكابا أتمي أنت إسلامك كتقرآن قلقلا جنمس كراتون فيدو نفيت من فيدو no sirri karaan jirtu kan sirri natti karaanaan ni fedha garuu مارت أتين فدين كباي باي أمتك كيسا باي تايو بربادس quraana waa'ee jaalalaa jirtu soddomman keessaa sun jiru hin agarreellee siigalee أتيو برباد أمتك كيسا باي تاي كاي أمني براتو كذا وانا سرتا namni taphaa fi qoosaan quraanaan hin malu siigalee taphaa fi qoosaan dhugaa كاينو تزغتارا أفرس برسيس فعلان تبغى ماله إن دقيفة أما كانت تكرا fakkeenyaaf meeshume kan قرآن شوفي راما هذا سانا سان قرآن شوفي ماما قرآن ka basi lomman fayyaa qaba sila quraan yoo ta'e marra qaba sina mataawula rakkeetti quraan yoo ta'e oh no تاي مالتا قرآن مارسينياتا هاي jinni akkana godha jinni keessa iyyaara bifti jinni keessa iyyaara كيسا وليه تبر موسيقى عارف يسي قد أبرا ما ميشيو تنام kana bar osoo nama asitti injiraamiti boolee warra booleetiif yookaan ammoo humbaasaa naayiroob kana baneeti hin jaalatti jinni keessa iyyaara سبحان الله نو هاتي فاتي بيتي والله نو هاتي فاتي كجيرو فيتي hin beekna maa osoo beekna هذا فاتي ترى هاتي فاتي خلاص ني جالتي ديني إسلام جالتي أنا نما كرا ديني إسلام جالتو حسبنا الله ونعم الوكيل إن شاء الله قرآن شوفي حسب راها حسني بود حسن imaam nu abaarte isiin hasbuna allah wanama walkii jechuun marra bisi aballeessu jechuuni akkasii isiin حسبون الله جت نمدوي نمدوي مو mee yeroo takka dhageeffadha obboleeyyan tiyyeessinillee nu hundinuu jechuudha nama musliimaati quraanaan taphachuullee bareedaa miti. Ati kaachira tettee nama hundaa rafsitu sanii si beeka bar. Naa arrabaa fi quraanaan taphachu. Mee koo aniyyuu nin baradha mee fakkeenya aniyyuu nin baradha. Koi aayaa meeqa juusta meeqa quraana ni baradha mee eessarra kan nama maraachuu kan nama. Baradhu ani garuu si nama osoo hin qabu. Mee sanatti minatti eessa. Aayaa kamirra kan maa sodaata raamaayee konfidensi ofii qabda ittiin bakka jirtu natti aayaa kamirra nama maraachaa. Wayii fi bucaa kan hin kunoo alaa ilaalee yoo feete hadiisa tafsiira isaa waliin tafsiira kan bakka wanni irra taa'ee liivii isaa irratti nama hunda arrabsaanii jaaladha nama hunda. Keessatti jaalalli nama maraachaadha quraana kana keessa jaalalli eessatti akka nama maraachuu jedhee itti mujjirta fakkeenya waan hin beekne quraana. Kiristaana jechuun kaayoo akkasii qorannaa dhufte kiristaana jechuun si galee deemi as keessatti. Quraanaan hin taphatina quraanaan hin taphatina an dhuguma isinitti Situ Quran. No. Quran antara barbaachisu. Qalbii biraa lakki. Kalimaa rabbii dhiiftatti nama arrabsa. Waan biraa taphachuun barbaachisaadha. Garuu miyaalleen dhuguma isin hin jedhan. Taphataa irraa nuti akkana goonee taphataa maraattuudha. Akkati taphataa irra. Maraaddu ati deema laal waan inni haasa'u argite. Laal waan inni haasa'u marii beeka. Quraana cufi wala rabsina Quraana cufa. La arrabaa miti dhuguma rabbii isin hin jedhaan ila wallaahi nuti irra dura isinitti. Ani la tokkoffaa isin. Haadha faatee hin cufnu wallaahi hin cufnu qura'aanni rabbi. Inni meeqa baasaa jirra maaf cufnu inni cufnu. Maa waan ofii qoyme. Ina dhageeffadhu quraana kee bootan deebisii amma haasaa jirra waan ta'eef namni kolfaa jira uktaani tokko nabbilbilaa jiran nabbilbilanii jechuudha quraana cufa quraanaan hin qalladina jechaa jiran dhugaa rabbi wanni quraan sirrii wallahi ittiin taphachaa jirtan wallahi anu garaan jala kana na dhukkubee gisee gadi baasin waan ofii dhageeffadhu waan ofii miyaalleen nama guddaadha qashtiillee nama guddaa sumayyaallee nama guddaatillee nama guddaa garuu mucayyoon immoo haa ta'u dheengadduma sumaalee kennine nuti akka baaleetitti gaafa duraa Deema situ na kenne warra kiyya abbaaf biyya laftee sumaalee yoo na kabajde gadi buusi yookaan anuma gadi buusi. Nama Sillee nan kabajaa anamma namni an dubbachuu fi barbaade miyaa qashtii waan ofii maaliif jennaan odoo na kabajde maan arrabsine dhiifama ishi dhiifama. Eesh ani gara kiyya islaamummaan kiyya beektaa ani keessatti malee takka asirratti bahee namallee dubbadheen beeku nama walbaay'ee beeka akka ajaa'ibatti beeka. Dhiifama miyaa dubbadhu yeroo takka. Dhiifama. Homaa rakkoo obboleessa. Namni as jala jiru kuni ustaaza jira olomaa ijjala kana jira namoota gurguddaa isin dhageeffataa ramaayaati.
Kanaaf gastii banuu dida bar. Kanaaf gastii banuu didaan. Wanni gastii banuu dida geemiti bicha ta'edhu. Ummata mataa shir jedhe sumayyaa mataa shir si jedhe gastii sirraa kaasan. Gastii modereetera gastii sirraa kaasan malee nagaan arganna. Deem Kiyaar Bashir wasfee. Wasfaati deem. Waan arra sayyada kana taa'ee kunillee gogorrii. Distii moolidaa deem cilfaa mana iddiriidha. Walla waan inni jedhee barreesse koomentii jala kanatti hin argineesin. Gaafatu rabbi waan ta'eef ana naa taata kallattii kamittuyyuu. Haadha faatee bira maafii cinqaa maafii girgir maafii mushkila. Isinii galee kanaaf waliin fiqina wal jaaladha. Laa ta'akkuluuna sidatu walaanu qoy ammallee ani fatiyaa waliin dubbifnu jedha ammallee awwalitti ergadha ari'aa fatiyaa qoy ammallee awwali ergadha ammallee qotu dhufe amma immoo itti ergadha. Awwalee qabin qabda gizee keetitu si allicaa. Haadha Faatee nu waan wal loltaa taanee fi haati Faatee sirriidha jette malee ani hin sobnee jette Fatiyaan maal jettaan? Anaaf haati Faatee waan wal loltaa taaneef jette malee ani hin sobnee jette Fatiyaan wal loltaadha jette haadha Faateedha. Eenyu wal lole? Siifi Fatiyaa. Wal loltaa maali? Wal dhabnee jirraa. Laa. Nama takka wal dhaban qabu. Rabbi takalee nyaadhe nan deebisin. Hai. Dhugaadha? Aara nama takka wal dhaban qabu ani. Ayya ijoolleen mana kootii isa Fatiyaan jette baate bakka Fatiyaatu kijibaa jira galatoomi haadha dhuga maqaasii jijjiiree haadha Faatee. Oo maqaan itti si waamu. Waan ati naa jijjiirte fudhadhee jira. Haadha dhugaa kana malee si waamu hin dagatin maqaa kee akka hin dagan. Jaaladhe ishi galatoom eebbifame ilma waaqayyo. Waaw maqaa bareedaati. Haadha dhugaa kana malee si waamu. Eebbifame nama tokko nuufi digeemi taphannaa nuti dantaa nama romaa. Bilis haadha Faatee na hubadhu gaa tapha tokko qofa adabee haa dhufu tapha tokko qofa adabee yoo feete sii fuudhee yoo siidhaa ta'uu dide darbee dhufaan nama ilaannee tapha seenaan barbaade. Natti kakachaa jira barre waan ofii. Okay, ishi rakkoon qabu ishi. Daqiiqaa shannaa si haadha Faateeti. Akka sadiif duwwaa mootu abdii qaba akka waaqayyo si gargaaru ishi. Nana mana haadha waaqa. Eenyu deeggarta Arfaatee eenyu deeggarta ana moo isa deeggarta. Anaan isa deeggara namoota kan qabu jireenya bara bara ijoollee xiqqoo ijoollee si dhagaan ijoollee taaptaabii naa ergi haadha dhugaa yoo dandeesse deemi bakka. Ijoollee haadha Faatee anuma si wayya ture laa kaayiroo dhufuuf ture anuma si wayya ture. Laalaa sareeti ijoolleen mana haadha dhugaa jirtan dhaqa taaptaaf godhaafi. Rabbi darajaa tana nuu kenne. Darajaa tana rabbiin nuu kenne. Amma deemee faranjii bira dhaqee mataa kiyya rest godha. Oromoo waliin cinqaa dadhabe wallaahi. Cinqaa dadhabe Oromoo waliin. Deemee faranjii bira dhaqee mataa kiyya kana fresh godha. Na galchaan jiru warra duraan hin galchee waliin rakkadhe. Eessaa fuudha faranjii. Faranjoon illee sammuu kana ollaanii irra dhabamte. Maal taatee dhabamte sila lola wayiitti ture moo maal inni? Faranjii. Faranjii fiduu qaba.